dhaggeeffatoota keenya kabajamoota akkam jirtan wannin shariixa kana keessatti isiniif waraabuu fedhu kitaaba mabaadi'ul islaam jedhu kanin afaan oromoodhatti deebise itti dhiyaadha. huquuqun nafs haqa lubbuu fi wanni amma fudhattee irraa dubbatuu dandeessu haqa lammeeyso'oo kan namarra jiru sun haqa lubbuu ifiiti. yoonan namni nama hundarra ifumaaf lubbuu ifii miidha siin je'e ajaa'ibaatu si qabata. maaliif namni hundi wanni itti dhagayamu takkaayuu seyu akka lubbuu ifii waa hundarra jaalatu kan wanni is irra isa biratti jaalatamtu takkaa jaalatamu hin jirre akkan argutti nam tokkolleen kan anxilaata lubbuu kiyyaati diina lubbuu kiyyaati je'ee oggolu takkaa fudhatu hin jiru. haa tayuu yoo dubbii qabdee laalte wanni inni je'u dhugaa tayuufi dhugaa tayuu dhabuun siif mul'ata. namni laafa bakkeen laafinsi namaa kan wajjin dhalate takkaa uumame akkaan itti namaaf mul'attu yoo fedhiin takkaa shahwaan wahii isa injifatte akkanumaan ka'ee jala deema yookaa waan jaalate san jala harkifata. odoo sababaa waan lubbuun isaa feete jala deemu uutin balaan isatti buutelle'e inni hin badadu. balaan isa tuquu beekuu baatuu wanni isa duraa mul'atu waanuma fedhe san argatu'u kun wanni si garsiisu akka namni laafaa nafseen isa mootee badi'itti isa darbitu ta'e. wanni ati gartu nama hawwii lubbuu isaa jala deemee farshoo aadaa godhate kan farshoo argatu'uuf waan rakkoo ta'e kan horii isaa lubbuu isaa gurra isaa miidhu hunda dalagu odoo farshoo saniin du'ee dabrelle'e. ammas wanni ati gartu nama bolola nyaataa qabu kan waanuma arge hunda kan isaa toluu fi kan isa miidhu hunda nyaatee sababaa saniin lubbuu ifii galaafatu. ammas wanni ati gartu nama fedhii lubbuu isaatiif gabra ta'e kan dalagaa baddu'utti isa ooftee dalaysiiftu. ammas nama afreessa'aati agarta kan akkamittan lubbuu tiyya nagaya baasa'aaf dalagu kan nafsee isaa
qulqulleessuu malee waan biraa hin yaanne kan lubbuu isaa xilaatummaaf qabatee waan mi'aayaa kan isiin kajeeltu hundarraa isii agabsu kan waan lubbuun itti haajamtu hunda isi'iif kennuu didu fuudharraa fagaatee nyaata fi dhugaati irraa if guddisee uffata gaarii jibbee irraa if dhoowwee hanga addunyaan akka inni laalutti diliidha fi cubbuu guutamtee isii keessatti hafuura baafatuu hin jaalanne takkatti tanaaf jecha bosonaa fi goda keessa gala wanni inni se'u addunyaan tun isaaf hin uumamne takkaayuu hin jaaramne jechuu wanni dubbanne kun fakkeessaa xiqqoo yaada warra addunyaa tana keessa karaa bal'aa dhiisee moggaa deemuti maaliif warri moggaa yaa'u takkaa adeemu hanganaa mitii heddu'u kanneen bakka hundatti amma agaru shari'aan islaamaa waan nama fayyadu'uuf jettee dhufteef mala ragga'aa tokko namaan jetti sun lubbuun tee haqa sirraa qabdi jettiin waan isa miidhu hundarraa isa dhoowwiti wanni isiin irraa dhoowwitu farshoo hashiish ufiyuun waan nama macheessu kan kana fakkaatu mara ammallee waan ifiin du'e baktii dhiiga foon karkarro'oo foon bineensa biraa kan kotte'ee fi qarrin fuudhan waa al'oollatu bineensa summii qabu ammallee waan najisa nyaatu irraa shari'aan dhoowwite maaliif wanni dubbanne kan shari'aan dhoowwite sun akka hama'atti haala namaati fi fayyaa namaa aylii namaa lubbuu namaa miidhuudharraa qooda guddaa fudhatti shari'aan islaamaa bakka waan nama miidhuusan waan gaarii namaa tolu hunda namaa baqqaasiftee wanni isaan jettu waan gaarii rabbiin siif uumerraa if hin agabsinii ittiin qanani'i qaamni kee haqa sirraa qabaa beekhi jettiin shari'aan qaama ifii qullaa godhu irraa dhoowwite faaya rabbiin addunyaa tana keessatti namaaf uumen qanani'utti nama ajajji qaama namarraa bakka qullaa godhuun nama fokkisu hunda hagoogaa jetti
shari'aan nama hunda rizqii barbaadaf jabaatee dalagu utti ajajji. Wanni jettuun dalagaa malee mana kee hin taa'in, kadhaa hori'iitiif harka nama jala hin qabatin, beelan if hin ajjeesin, humna rabbiin sii kenneen dalagadhu, waan rabbiin siin qananiisu'uu je'ee dachi'ii fi samii keessatti uume argatu'uuf jecha karaa qajeela'aan tattaafadhu. Shari'aan islaamaa fedhii ala'aa kan namni qabu keessatti caccabsitee matumaanuu fedhii bayuu hin dhoowwituu, fuudhee fedhii isaa bayuutti ajajji. Shari'aan islaamaa namni tokko lubbuu ifii xiqqeessee itti bal'isuu didu'urraa dhoowwiti. Wanni jettuun ati yoo ruuhin tee rabbitti dhiyaatuu feete, yoo aakhiraatti nagaya tayuu feete, addunyaa dhiisu'utti hin haajamtu. Odoo addunyaa hin dhiifne waan feete argatuu dandeessa. Maalif addunyaan qanani'uudhaan wajji rabbiif galata galchu'uutu, rabbii ifii hoggayyuu yaadatu'uutu, rabbii ifii zakkaru'uutu, shari'aa isaa jala deemu'uutu milkii aakhiraatti nama geessu'uuf irra caala addunyaa dhiisu'urra jettiin shari'aan. Shari'aan islaamaa if galaafatu'urraa yookaa if ajjeesu'urraa nama dhoowwiti. Wanni jettuun yaa namana lubbuun siif uumamte tun handhuraateetii miti tan rabbiiti. Rabbiitu akka amaanaadhatti sibira kaaye, akka yeroo beekamtuu xiqqoo itti fayyadamtuuf jecha malee akka isii balleessituufi miti jettiin shari'aan.